raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu guyyaadhaa isin dhageessisaa kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Waraanni mootummaa dargaggoo tokko ajjeesee namoota reenfasaa kaasuuf yaalii godhan ukkaamsee hidhe. Hojii gaggeessaan waajjira KFO aanaa Dodolaa qaamolee nageenyaa mootummaatiin ukkaanfamuun himame. Boordiin filannoo biyyaalessaa siyaasarraa hanga walaba hin taanetti hooggansi jijjiiramni dhufuu hin jiru jedhame kanneen jedhan bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti waliin tura. Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Dandiitti dargaggoo tokko rasaasaan eega ajjeesee booda miseensa maatii dabalatee jiraattota reenfa dargaggoo ajjeefamee lafaa kaasuun awwaaluuf yaalii taasisan walitti qabee hidhuun himame. Namni aanaa Dandiirraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan tokko akka himanitti dargaggoon Shanuu Alamnee waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qaba jedhamuun adoolessa 5 bara 2023 aanaa Dandii ganda waraqaa gaaraatti waraana mootummaatiin ajjeefameera. Waraanichi erga dargaggoo kana ajjeesee boodas abbaa dargaggoo kana qonnaan bulaa obbo Alamnee Lammeessaa dabalatee namoota reenfa dargaggoo ajjeefamee awwaaluuf yaalan walitti qabuun kan hidhe yoo ta'u, namni Siisee Lammeessaa, Likkee Lammeessaa, Chuchuu Lalisaa, Yaadasaa Labataa fi Mul'isaa Galataa jedhaman mana hidhaatti reebichi guddaa irratti raawwatameera. Keessumaa dubartiin Likkee Lammeessaa jedhaman mataa isaanii gubbaa bakka 4 ol buruqsamuu maddi kun ragaa bahaniiru. Hanga gabaasni kun qindaa'utti yaala dhoowwanii manuma hidhaatti akka argaman himanii waraanichi erga bakkicharraa deemee booda hawaasni naannoo reenfa kaasee awwaaluu dubbatan boruu lataatu gabaase. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaatti hojii gaggeessaa waajjira Koongiresii Federaalawaa Oromoo aanaa Dodolaa kan ta'an obbo Ahmad Heebboo qaamolee nageenyaa mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuun dhaga'ame. Miseensi Koongiresii Federaalawaa Oromoo aanichaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin obbo Ahmad Heebboo karaa gubbaa deemaa osoo jiranii adoolessa 6 bara 2023 qaamolee nageenyaa mootummaatiin magaalaa Dodolaa keessaa qabamanii hidhamuu himan. Obbo Ahmad Heebboo miseensa dhaaba mormituu ta'uu isaanii malee yakki isaan raawwatan kan hin jirre maddi kun himanii mootummaatu qorannoof si barbaada jechuun osoo karaarra deemaa jiranuu milishootaa fi poolisoota Oromiyaa magaalaa Dodolaatiin qabamanii hidhamuu eeran. Obbo Ahmad Heebboo erga hidhamanii guyyoonni lakkaa'amanis qorannoon irratti gaggeeffame homtuu akka hin jirree fi mana murtiitti akka hin dhiyaanne himan. Yeroo ammaa kana qajeelcha poolisii aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaa keessatti hidhamanii jiraachuus maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Itti gaafatamtuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa dhuma baatii waxabajjiirraa eegaluun fedhii isheetiin aangoo gadhiisuuf murteessuu ishee ibsa torban muraasa dura beeksisteen wal qabatee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa siyaasarraa hanga walaba hin taanetti namoonni hoogganaan jijjiiramaniif jijjiiramni bu'uuraa dhufuu akka hin jirre ibsame. Dhimma aangoo gadhiisuu aadde Burtukaan Miidhagsaa ilaalchisuun BBC Afaan Oromoof yaada kan qoodan dura taa'an paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo
KFO Profeesar Mararaa Guddinaa akkatti ishiin gadhiifte dhiibbaan gadhiifte moo fedhaan gadhiifte kan jedhu wanti beeknu hin jiru. Deebisaa ishii fi warra mootummaa Itoophiyaa qofatu beeka jedhan. Profeesar Mararaan yaada BBC Afaan Oromootiif qoodan kanaanis hooggantuun dhaabbatichaa aadde Burtukaan bara hooggansa kootti boordiin filannoo jijjiirameera sirni dimokiraasii ijaaramuu jalqabeera jettee dubbachuun ishii dhimma laga ceesisu miti. Wanti lafa qabates hin jiru jedhan. Dhaabni isaan hoogganan KFO'nis jijjiiramni aadde Burtukaan dubbattu kun dhufeera yookaan wanti sun fooyya'eera jedhee wanta amanuu akka hin qabne mirkaneessan. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaas hanga walaba hin taanetti akka kamiinuu haa ta'u jijjiiramni dhufuu akka hin dandeenye ministeera muummee dabalatee aadde Burtukaanittis dhoksaa tokko malee himaa turuu yaadachiisaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhiibbaa sirna aangoorra jiru jalaa hanga hin baanetti namni jijjiiramus jijjiiramni boordiin filannoo Itoophiyaa fidu homtuu hin jirus jedhan. Marsaa filannoo biyyattii 5 darban caalaayyuu bara bulchiinsa aadde Burtukaan miidhagsaatti filannoon biyyattii caalmaatti badaa ta'uu kan eeran Profeesar Mararaan raawwii boordichaa waliin wal qabatee KFO fi dhaabbileen siyaasaa biroon filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa keessaa dhiibamanii bahuu ibsanii filannoon akka lakkoobsa Habashaatti bara 1997 gaggeeffamee fi aadde Burtukaanis mormituu ta'uun irratti hirmaatte sun kan ishiin fooyya'aadha jetturraa fooyyee qabaachuu dubbatan. Bulchiinsi boordiin filannoo haaraa dhufus abbaa fedhes ta'ee yookaan iddoo fedhes haa dhufu namuma akkashii qabsaa'aa tures ta'uu mootummaan siyaasa biyya kanarratti dhiibbaa godhuu dhiisee qooda fudhattoonni hundi waliigalteerra hanga hin geenyetti mootummaan ni ergata yookaan gaafa dadhaban akkuma ishiitti gadhiisanii deemu jedhan Profeesar Mararaan. Dhumarrattis jijjiiramni dhaabbaticha keessatti akka dhufuuf mootummaan adeemsa siyaasaa isaa jijjiiruu akka qabu hubachiisuu isaanii BBC'n gabaaseera. Boruu Lataatu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa itti aanu waliin turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar.